Arras mata duree biraa qabadhee deebi'een jira. Akkam jirtu chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniidha. Sabskiraayib gochuun maatii ta'aa jechuun barbaada. Mata dureen irra qabadhee jiru waa'ee fangasii miilaa yookaan tinea pedis or athlete's foot kan jedhamuun beekamudha. Maaltu fidaa furmaanni maalii manuma keenyatti maal gochuu dandeenya kan jedhu laalchisee qabxii tokko tokkoon kaasaa akka armaan gadiitti waliin haa turru. Fangasiin miilaa yookaan bakka tokko tokkotti mimmi'oo jedhama afaan Oromoodhaan. Kan inni ittiin namatti dhufu fangasii garee tiriikoofaaytaan jedhamuun isaan kanatti fidagaa fangasii miilaa. Irra caalaatti quba miilaa gidduu kan hubu ta'ee barruunii fi gogaan miilaa illee miidhamuu danda'a. Haalotni dhibee kanaaf nama saaxilanis kan jalqabaa kophee akkasumas kaalsii yookaan huccuu miilaa akkasumas immoo fooxaa fangasii kanaan hubame waliin fayyadamu. Nam tokko kophee tokko fayyadamee fangasii miilaa kana qaba taanaan akkasumas kaalsii nam tokko fayyadame fooxaa nam tokko qaama dhiqatee booddee ittiin miila isaa gogsate waliin fayyadamuun namaa namatti dabarsa jechuudha dhibee kana. Garbiraan miila jiidhaan yeroo dheeraaf turu miila jiidhaatti dafanii kaalsii keewwatanii yeroo dheeraaf turuun dhibee kana namatti fiduu mala. Akkasumas immoo miila dafqu miilli nam tokko tokko kanneen hedduu dafqan dhibee kanaaf moor saaxilamuudha jechuudha. Akkasumas luqaa yookaan miidhama miila irraa qabaachuu madaa wayii miila irraa qabaachuun kan nama saaxila. Mallattoowwan dhibee kun agarsiisu keessaa kanneen gurguddoon akkuma beektanii hooksisuu quba miila gidduu gubaa fi madaa'uu miilaadha. Akkasumas luluqqa'uu barruu fi gogaa miilaa foolii miilaa badaa ta'e qabaachuuf kan kana fakkaatanidha. Akkamittiin ittisuu dandeenya kan jedhudha qabxiin guddaanii. Mee akkamitti ittisuu dandeenya jennee ilaalle kan jalqabaa qulqullina miilaa eeguu fi jiidhina miilaa ittisuu. Miilli keenya jiidhaa ta'etti kaalsii yookaan caammaa godhannee kophee godhannee bahuu hin qabnu. Akkasumas immoo kophee banaa ta'e yookaan siliipparii kaawwachuu kan qilleensa galchuu jechuudha. Qilleensi kan miila keenya argatu taanaan qilleensi jiraannaan fangasii kanaaf mijatu waan ta'eef dhibee kanarraa nu ittisa. Akkasumas yeroo mana oollu aga danda'ametti kaalsii yookaan uffata miilaa qofa uffannee godhannee yookaan immoo miila qullaa osoo mana keessa oollee gaariidha jechuudha. Akkasumas kaalsii kophee waliin kaawwachuu fi kaalsii ofii immoo guyyaatti si'a 2 jijjiirrachuu. Akkasumas immoo kophee wal jijjiiruun godhachuu dhiisuu. Kan nam tokko godhate namni biraa godhachuun sirrii miti jechuudha. Kophee yeroo ofitti baasanis lafa inni qilleensa akka gaariitti argachuu danda'u kaa'u. Kophee miila keenyarraa yeroo baasnu bakka qilleensi jiru kaa'uun baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumas daakuu yookaan paawudarii dhibee kanaaf fayyadan bitannee miilatti dibachuu. Akkasumas immoo qorichoota farra fangasii toopikaal antifangal medikeeshin kan jedhaman jiru. Kan ogeessi fayyaas ni ajajuu danda'a. Dibatanii dhibee kanarraa bilisa ta'uu ni danda'ama jechuudha. Akka hubachiisaatti erga miila ofii sababa ta'een tuqne dhibeen kun akka inni qaama keenya bakka birootti hin daddabarreef miila keenyarra dhibeen kun jira taanaan yeroo miila keenyas dhiqannu haa ta'u yeroo kaalsii godhannu yeroo caammaa godhannu kophee godhannu miila keenya tuqneera taanaan immideetilii harka keenyaan bishaan ho'aa fi saamunaadhaan dhiqachuu qabna. Kanaa achi bakka adda addaatti faffaca'a jechuudha qaama keenya irratti. Manumatti immoo maal gochuu dandeenya? Kan jalqabaa torban tokko oliif guyyaa guyyaan qullubbii adii yookaan shunkurtii adii daaknee dibachuu. Akkasumas immoo alkoolii haayiroojin peeroksaayid akkasumas immoo alkoolii koronaa ofirraa ittisuuf harka keenyatti dibannu miilatti yoo dibanne hanga ta'e dhibee kanarraa xiqqoo nuuf fooyyessuu danda'a jechuudha. Waa'ee fangasii miilaa yookaan lukaa laalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.